Ijoollee 5 qabna turre. Haa ta'uyyuu malee 5 isaanii nu jalaa du'an. Isa booda garuu anaaf abbaan manaa koo Waaqayyoon akkas jennee kadhanne. Hanga yoomitti yaa Waaqayyo dhala nuuf laattee ofii keedhaan nurraa fudhatta? Adaraa kee yeroo dhumaaf dhala kan barbaade yoo ta'e illee mucaa hin duune nuuf kenni jennee kadhanne. Baay'ee utuu hin turiin Waaqayyo kadhata keenya dhaga'ee ilma tokko nuuf kenne. Nutis maqaa isaa Zaanzimaanii Eelii jechuun moggaafne. Akkam jirtu daawwattoota keenya, seenaan kun seenaa bal'aa fi seenaa barsiisaadha. Garuu sagantaa kanatti hin seeniin chaanaalii kana sabskraayibii gochuudhaan, laayikii gochuudhaan akkasiin jalqabdan nan amana. Galatoomaa. Biyya Rwaandaa naannoo kibba isheetti nama takkaa dhalatee hin beekne tokkotu dhalate. Namoonni naannoo sanaa jaangilmaan jechuun waamu. Yeroo barbaadan immoo mankiimaan yookaan jaldeessa jechuun waamu. Haati isaa garuu maqaa ofii isheetii moggaafteen Eelii jettee waamte turte. Eeliin gaafa dhalate dhukkuba maayikirooseefaalii jedhamu waan hubameef sammuun isaa sammuu namoota biroo irra baay'ee gadi bu'aa ture. Daa'imoonni dhukkuba kanaan dhalatan baay'een isaanii sammuunii fi qaamni isaanii baay'ee hin guddatu. Eeliinis dhukkuba kanaan ijoollummaa isaa kaasee waan qabameef ijoollee akka isaa waliin taphachuurra qofaa isaa ta'uuf akkasumas bosona keessatti yeroo dabarsuu filata ture. Amalli isaa kun dabalaa deemuudhaan yeroo baay'ee bosonatti dabarsuurraan kan ka'e guutummaa guutuutti amma jedhamutti amalli isaa amala bineensaatti jijjiiramaa dhufe. Eeliin akkuma qalameef jaldeessaa mukaa gara mukaatti utaaluurra darbee baalaaf muka marga nyaachuutti darbeera. Yeroo tokko tokko innis eeyyama namaa malee bosona keessa seenuun kuduraa fi mudura namaa ni nyaata ture. Eeliin rakkoo sammuu waan qabuuf wanta namoonni dubbataniif godhan hubachuudhaaf baay'ee rakkata ture. Kanarraan kan ka'es haati isaa mana barumsaatti hin ergin turteetti. Ijoolleen naannoo isaa jiran akka namaatti utuu hin taane akka bineensaatti itti siqanii ilaalu turan. Haati isaa garuu gocha isaanii kana baay'ee ciiggaati turte. Sababiin isaa waan fedhe yoo ta'e iyyuu garaa dhalaa waan ta'eef gocha ijoolleen kun hojjetan hin jaallatu turte. Dadhabbiin haadha isaa kana qofaa hin turre. Yeroo hundaa mucaa ishee akka bineensi hin nyaanneef galgala galgala barbaacha deemti. Yeroo tokko tokko immoo gaafa humna ishee ol ta'u namoota ollaa ishee jiran kadhachuudhaan dhala ishee kana barbaacha baate turte. Eeliinis sa'aatii tokko hanga sa'aatii lamaa kan ta'u bosona keessa ergi isaan fiigsisee booda dhumarratti isaaniif dadhabbii kan ta'e kun isaaf akka taphaatti sammuun isaa waan ilaaluuf gammadaa kolfaa gala ture. Namoonni ganda sana keessa jiran yeroo hundaa amma jechuun danda'amutti galgala galgala fiigichaaf of qopheessu turan. Guyyaa tokko dhimma Eelii kan dhaga'an tuutii miidiyaa Afrimax English jedhamu tokko gara haadha Eelii deemuun gaaffii baay'ee haadha isaa gaafatan. Haati isaas akkas jechuun gaaffii gaafatamteef deebii laatte. Eeliin yeroon itti dubbadhu xiqqoollee haa ta'u malee na dhaga'a. Waan an ajajus hanga tokkoon ni godha. Akkan haadha isaa ta'es ni hubata jechuun utuu dubbachaa jirtuu gaazexeessaan sun gidduutti dhaamnaan haati isaa Eelii deemii jaarkaanii sana naaf fidi ittiin jette. Innis ka'ee gara lafa isheen ergiteetti deemuutti ka'e. Isheenis takka turtee jaarkaanii duwwaa malee waan biraa hin fidin ittiin jette. Inni garuu jaarkaanii sanas wanta duukaa jirus hunda walitti qabee fide. Isheenis irra deebiin gaazexeessaa sanaan Eelii kanan argadhe
kadhata dheeraa abbaa manaa koo waliin godhanneen waanta ta'eef Eelii Waaqatu samiirraa nama garaa qulqulluu naaf kenne malee mucaa akka tasaa uumame miti jechuun deebii ajaa'ibaa kan hundumti keenya iyyuu hin heenye gaazexeessitoota sanaaf deebiste. Eeliin guyyaa tokko nyaata na rakkisee hin beeku. Guyyaa hundaa bosona keessa deemee baalaaf wantoota biroo nyaata. Sodaan koo baala summaa nyaatee akka na jalaa hin miidhamnedha malee. Kana qofaa miti guyyaa tokko bosona keessaa muuzii faa gaafa argu naaf fidee dhufa. Yeroo kana imimmaan ija koo guuta. Yeroo tokko nyaata kenneefi akka inni nyaatu gaafan gaafadhu Eeliin harka isaan garaasaa qaqqabee akka quufee jiru anatti himuun akka nyaadhu godha. Eelii qofaa koon guddise. Abbaan Eeliin dhukkubsataa ta'uusaa baree erga na dhiisee badee waggaa hedduu fixeera. Eeliin yeroo ammaa waggaa 21 yeroo ta'u Eelii waliin waggoota baay'ee rakkisaaf dhiphisoo baay'ee mucaa koo kana waliin dabarseera jechuun itti fufte. Yeroo ammaa kana qofaa koon qonnaa qotee akka abbaattis akka haadhaattis guddisa. Yeroo tokko immoo ollaanis na gargaaru jechuun yaada ishee laatteef. Egaa gaaffii hunda keenyaa kan ta'e baay'een keessan yeroo ammaa Eeliin akkuma isaa durii bosona keessa jiraata jettanii yaaddu dandeessu. Haa ta'u iyyuu malee Eeliin yeroo ammaa moodeelistii beekamaa fakkaatee magaalaa guddaa keessa jiraataa jira. Akkamitti ta'uu danda'a? Warri jettan like, subscribe gochuudhaan kutaa lammaffaa viidiyoo ajaa'ibsiisaa kanaa torbee dhufu ilaaluudhaan deebisaa argachuu hin dandeessu. Galatoomaa. Turtii gaarii.